Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan gaggabaaboo isaatti kan akka fanneessanitti humnaa oduu wajjin kan isin faana turu Girmaa Guddisaa. Cuunfaan keerisii parsantaa 100 firiit juus jedhamu keessatti keemikaalli summaa kan nama miidhu argame. Cuunfaa keerisii dhibbeentaa 100 firiit juus jedhamu keessatti keemikaalli summaa kan nama miidhu waan argameefi oomishicha hawaasni akka hin fayyadamne abbaan taayitaa qorichaa fi nyaata Itoophiyaa hubachiisee jira. Keemikaalli summaan maayitookootooksiinii jedhamu kuduraa fi muduraa irratti mul'atu cuunfaa kana keessatti waan argameef hawaasichi bituun itti fayyadamu akka hin qabne abbaan taayitichaa beeksisee jira. Oomishni kun akka faayidaa irraa hin oolle dhaabbanni nageenya nyaata addunyaa sadarkaa addunyaatti kan akeekkachiisee jira. Haaluma wal fakkaatuun Afrikaa kibbaatti kan argamu dhaabbanni oomisha keerisii firiit juus oomisha isaa keessatti keemikaalli summaan maayitookootooksiinii jedhamu argamu waan mirkanaa'eef oomishichaa fi fayyadamuu irraa of qusachuu barbaachisaa ta'uu simamee jira. Biyya keenya keessattis oomishni kun kan argamu waan ta'eef hawaasni kana hubachuun fayyadamuu oomisha kanaaf fayyadamu akka dhiisu abbaan taayitaa nyaata Itoophiyaa beeksisee jira. Namni dhuunfaa maallaqa biyya alaa 7,000 ol karaa seeraan ala qabatee socho'aa turte to'annaa jala oolte. Namni dhuunfaa maallaqa biyya alaa 7,000 ol karaa seeraan ala qabatee socho'aa turte to'annaa jala ooluun poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Shakkamtuun kun guyyaa kaleessaan naannoo sa'aatii 8 kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaa aanaa 8 bakka addaa Gurdi Shoolaa jedhamutti osoo baabura yaabbattuuf jettu yeroo 7,000 ol waliin to'annaa jala oolu ishee ibsamee jira. Shakkamtuun kun dhalootaan Itoophiyaa taatu lammummaan ishee Faransaay ta'uu ishee ibsamee jira. Maallaqa alaa seeraan hanga eeyyamameen ala qabattee argamu ishee ibsamee jira. Shakkamtuun kun wayita gara biyyattii galtuu maallaqa alaa qabattee jirtu galmeessisuun akka irra jiruu fi kan osoo hin raawwatin waan hafteef seeraan kan gaafatamtu ta'uu poolisiin magaalaa Finfinneetti dameen qorannoo yakkaa fi balaa tiraafikaa beeksu ragaan poolisii magaalicharraa arganne ni mul'isa. Taayiwaanitti balaa abiddaa gamoo tokko irratti qaqqabeen lubbuun namoota 46 darbe. Kibba Taayiwaanitti gamoo darbii abbaa 13 qabu keessatti ibidda ka'een yoo xiqqaate namoonni 46 du'uun hedduun madaa'uu isaanii aangoonni biyyattii himan. Gamoo manneen daldalaa fi jireenya magaalaa Kaawusiin keessatti argamu kanatti ibiddi kan qabate kamisa ganama akka ta'e waajjirri ittisa balaa abiddaa naannichaa ibsee jira. Ibidda kana dhaamsuu fi hojjettoota ittisa balaa abiddaa gara sa'aatii 4 olitti fudhatee jira. Namoonni 79 gara hospitaalatti kan geeffaman yoo ta'u isaan keessaa 14 miidhaan cimaan irra ga'ee jira. Maddii abiddichaa ifa waan hin taane fi qorattoonni bakkichatti argamuun qorannoo taasisuu eegalanii jiru. Ministeerri Faayinaansii Itoophiyaa ibsa baaseen koree liqaa garee biyyoota 20 fi iyyannoo Itoophiyaan liqaan ishee irra jiru akka fooyya'uuf dhiyeessitee fudhatama argachuu akkasumas dhimmicha Chaayinaa fi Faransaay akka gaggeessanii fi filatamuu ministeera Faayinaansii Itoophiyaatti deetaa ministeera Dr. Iyyoob Takkaalliin wabeeffachuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee ture. Iyyannoo Itoophiyaan dhiyeessees yaa'ii koreen liqii biyyoota garee 20 gaafa fulbaana 16 bara 2021 ta'een ta'uu gabaasni tajaajila oduu Itoophiyaa ni ibsa. Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyootaaf qabxii kennu kan Standard & Poor's jedhamu beekamu ammoo gabaasa gaafa fulbaana 24 bara 2021 qabatee baheen Itoophiyaan biyya liqaa irra jiru deebisuu dadhabde jechuun qabxii ishee B irraa gara caatti gad buusee jira. Lammiin Suudaan kibbaa badhaasa Amnesty International injifatte. Kabajaa fi walabummaa dubartoota hawaasa keessa qaban akkasumas jireenya dubartootaa fi ijoollee kabajsiisuu fi dubartoota qabsaanii fi beekamuu kennuuf jecha gareen mirga dhala namaaf falmuu Amnesty International dameen Ameerikaa dubartoota filatee 3 keessaa tokko lammii Suudaan kibbaa taatee jirti. Riyaa Wiiliyaam Yuyaada Suudaan kibbaa keessatti daayirektara waliigalaa kan garee Kiraawaan Zeewumaan jedhamu ta'uun kan hojjetan yoo ta'u nageenya walqixxummaa dubartoota eegsuun hamilee akka horatan gochuun dubartootaaf cicha qabaniin badhaafamanii jiru. Lammii Ameerikaa hidda dhalataa Xaaliyaanii Genneetaa Sagan akkasumas Meeksikoo irraa Noorma Andraadee kanneen baranaaf badhaafaman ta'anii jiru.
Qorannoon haaraa waa'ee talaallii dhibee vaayiresii koronaa ifa ta'e. Namoonni talaallii dhukkuba COVID-19 ittisuu fi tokko qofaa kennamu kan Joonsan & Joonsan jedhamu waraannatan humna talaallichaa dabaluu fi kan gargaaru booster jedhamu gosa talaallii Pfizer yookiin Moderna dabalachuu akka danda'an qorannooleen sadarkaa duraa gaggeeffaman agarsiisanii jiran. Qorannoon dhaabbata National Institute of Health jedhamu kun United States'tti gaggeeffame kan akka agarsiisutti namoonni talaallii tokko kan Joonsan & Joonsan fudhatan talaallii Moderna jedhamu dabalanii yoo waraannatan qaamni isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu fi dandeettiin qabu dachaa 76 dabalee jira. Warri talaallii Joonsan & Joonsan waraannatanii talaallii Pfizer dabaluun immoo dachaa 35 dabalee jira jedhamee jira. Qorattoonni akka jiranitti kanneen duraan talaallii Joonsan & Joonsan tokkicha fudhatanii turan isuma yoo dabalatan ammoo humni qaamni isaanii dhukkuba ittisuu fi qabu dachaa 4 qofaa dabalaas jedhamee jira. Bulchiinsi nyaataa fi dawaalee kan Ameerikaa irraa gareen gorsa kennamaa waa'ee talaalliiwwan marsaa biraan kennamuu qaban ilaalchisee walga'ii guyyaa lama kamiisa kaleessaa yeroo jalqabaatti qorannoon kun labsamee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu gaggabaa isaatti kan qabannee asumatti goolabnee jirra. Qophiileen FiB tufuuf waan faana turtanii fi horaa bulaa.